saree wal nyaattu waraabessa nyaattu mirgoo wal qottus waa boojjiin qottu jedhanii mammaaku dubbatanii himu. Daawwattoota keenya akkam jirtu? Kuni qophii addaa kan televezyiinii ONN isiniif dhiyaatu. Qophiin addaa keenya kanarraa kan irratti xiyyeeffatu sababa waraana adda bilisummaa Oromoo adamsine jedhuun mootummaan waraana isaa naannoo godina Salaalee aanaa Kuyyuu ganda addaa Daroo Lincoo jedhamtutti ergee walitti bu'iinsi gaggeeffamee ture. Isaan wal qabatee jiraattonni aanaa sanaa komii waan kanaan wal qabatee dhiyaatu. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti himachuudhaaf yeroo Finfinneetti argamanitti nutis ija kaameeraa keenya gara isaaniitti naanneffannee dubbisnee jirra. Akkanaan nu ibsan. Baga nagaa murtan keessummoota keenya. Mee jalqaba maqaa keessan nu himaati. Maaliif akka gara nu laatan immoo eessaa akka kaatan wajjin nu ibsan. Gaariidha. Ani Bomokonnin Jaan kan jedhama. Salaalee irraa dhufnee aanaa Kuyyuutti irraa gandatu duwwaa tokko jechaadha. Maaliin sababni irratti na sullaatan? Sababni irraa asitti fila'uu dandeenye waraanni federaalaa naannoo keenya irratti baadiyyaa keessa galee uummata keenya irratti waan adda addaa raawwachaa jira. Agarris waraanni naannoo san galeera. Maaliif adda bilisummaa uummata Oromootii fi mootummaan keenya kun akka waliigaltee Eertiraatti waliigalsanitti maaliif hin raawwanne? Maaliif waraana uummata nagaatitti akka bobba'u maaliif barbaadame? Waan jedhuuf miti. Yeroo kana keessatti jarreen kun diina isaanii kaleessa ofirraa buqqisanii har'a ilmaan Oromootti waraana ajajuun bu'aa saamaan waraanan humnaan odoo namni bu'aa buusu ta'e dargiitu bu'aa buusaa ture. Ani waraana dargiitiin ture Eertiraa keessa waggaa 9 ture. 140,000 saraayitii ture. Waraananii miti humnaanii miti dhumarratti mo'ame dargi. Kanaaf maaliif mariidhaan hin fixanne? Maa humnani keenya gaagama? Maa rakkata uummanni keenya? Maaliif waraanni akka waan guddaa tokkootitti naannoo keenya irratti wanti raawwatee hin jiru. Yoo humna waraanaa qabaatan maaliif karaa lixaatiif karaa bahaatitti uummata keenyaan buqqoo handuu kanatti maaliif waraanni na jajjabne? Maaliif naannoo keenyatti? Maaliif mariidhaan jaarsi hin jira beektonni hin jirani mariidhatanii ture maaliif rakkoo isaan hedduu jiru maaliif hin hiikkani waan qabannee dhufne nuti argaa jirra. Kan wal qabsiisee waraanni naannoo sanatti bobba'e wanti amma godhe jira hawaasa gidduutti wanti uumame jira. Wanti uumame eeggadda walitti bu'iinsa uumame poolisiin Oromiyaa du'e. Maaliif poolisiin Oromiyaa maaliif du'e? Du'uu hin qabu. Jijjiirama Abiyyii fi Lammaan gareen Abiyyii fi gareen Lammaan jijjiirama barbaada. Gareen kun garuu jijjiirama hin barbaanne kun waraanni akka naannoo sanitti ajajamu taasise uummanni kunillee mootummaa kana akka balaaleffatuuf irratti hojjechaa jira. Gareen kun immoo biyyi immoo uummanni immoo waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo nu saame nu jeese jedhee tooyi wanti himatee tokkos illee hin jiru. Garuu akka waan uummata saamee akka waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo uummata irratti akka raawwateetti fakkeessanii gareen kaleessa TPLF wajjin hojjechaa ture kun waan kana geggeesseera. Ammas yoo ta'e wanni nu gaafachaa jiru waraanni kun akka nurraa ta'u jaarsi biyyaa hin jira beektonni hin jiru. Mariidhatanii uummanni Oromoo rakkoon uummata Oromoo haan Oromoota hundaa mariidhaan hiikamuu qaba malee humnaan waraanaan hin hiinedhanii yoo yaaddame kuni kufiiti isaa gaarii ta'u hunda nama hundumaafuu jecha. Kanaaf waraanni achitti ajajamuu qabu ka'uudha qaba. Amma gaafa asuftan kana waan kana eenyutti ibsachuudhaaf dhuftani qaamni isin dubbistan jira? Gaariidha. Mootummaa naannoo Oromiyaa deemnee Pirezidaantii naannoo Oromiyaa hin jiru nuun jedhanii Jeneraal Kamaal illee yeroo beeroodhaa ga'u arganneet nuti akka nu dubbisu gaafannaan amma walga'iin deemaa jira isin dubbisuudhaan danda'u nuun jedhe. Iddoo baay'ee seennee waajjira keessa deemnee nama nu dubbisu namni abbaa kanaan nu dubbifnee itti dhiisnee gara kana deebine malee mootummaa naannoo Oromiyaatti furmaata nu gaafanne jenneeti. Waraana wal qabatee hawaasni naannoo maal jechaa jira?
Hawaasni naannoo maal jechaa jira? Waraanni jiru kuni biyya tasgabbeessee biyya eegaa jira malee hattuullee qabee kennaa jira malee waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo haga isaa waliigaltee akka Eertiraatti waliigala sanitti amma mariidhaaf fixanitti uummata keessa nagahaan jiraati baala nyaachatti jira malee uummata saamee uummata miidhee wanti irraan ga'e tokko jiru naannoo keenyatti. Borullee gadi buuneetu uummata illee gaafachuu qaamni nu dubbisu irra jiraate aga san deemneetu dubbisuu hin dandeenya ragaa jiru funaanuun hin danda'ama. Wanti amma geggeeffamaa jiru kun garuu jijjiirama lammaanii fi biyyi fidan kanallee gufuutti ta'a jennee yaadan sodaa guddaadha. Warri kana raawwatu immoo warra kaleessa TPLF wajjin qabeenya horatee jijjiiramni isaa fidan kun akka hin dhufne warra barbaadanii malee namoonni nagaa kanaan geessu ni yaadan. Ayyee baay'ee galatuma. Mee isinis maqaa keessan nu himaati? Obbo Dachaasaa Barreessatan jedhama. Ayyee obbo Dachaasaa naannoo dhuftan bakkuma tokko? Bakkuma tokko. Maatu ta'e maaliin dhuftan isuma? Waraanni biyya raayyaa ittisa biyya keenya waraana adda bilisummaa tan barbaadaniit waraana banuudha yaalii gochaa jira. Kanaanis hedduutti poolisiin Oromiyaa du'eera. Waraanni raayyaa biyya Oromiyaa irratti maa xiyyeeffate? Oromiyaa irratti bakka hundatti waraanni guddaan irratti deemamaa jira. Karaa Beenishaangul irratti deemamaa jira. Karaa Muyaalee irratti deemamaa jira. Karaa Harargee irratti deemamaa jira. Sabni keenya miliyoonaan tan lakkaan buqqaamaa jira. Gizee ammaa kana aduudhaa fi rooba keessatti dararamaa jira. Wanna nyaatullee dhabe. Har'ammoo Oromiyaa keessatti handhuura keessatti yakki tokko yoo hojjetiin rakkoon tokko yoo jiraatiin waraanni waan irratti ajajame. Addi bilisummaa waraanni adda bilisummaa Oromoo ashawaa nyaatit baara nyaatit nageenya uummata Oromoo eeguudhaaf malee kan seenis walii galanii to'i uummata Oromoo rakkisa keessa galchuudhaaf miti. Ijoolleen tunis immoo ijoolleen adda bilisummaa Oromootuun ijoolluma teenya ijoolluma naannooti ijoolluma nu guddisni. Ijoolleen achitti bara mircaa 97 fi ergasii as badanii to'i ippiluudhaa fi wayyaanni biyyaa baasee rakkoo xaxamaa keessa warra jiru. Maaliif Oromoon rakkoo isaa ofuma mari'atee to'i rakkoo isaa ofuma eegee to'i rakkoo isaa ofuma hiikkatee to'i hayyuu qabna, jaarsa qabna, biyya keenya kun maaliif yaddoo lolaa kan nu alaa godhan lolli kun immoo adda bilisummaatii fi waraana raayyaa ittisa biyyaa bichaa osoo hin ta'in uummata nagaan taa'u daa'imman jaarsolii nadheen kan akkamiin beekamaadha. Maaliif kun nurratti deemamaadha? Akka jiraataa naannoo saniitti ammasini waraana adda bilisummaa Oromoo kun ijoollee nuti guddisne ijoollee filannoo 97 booddee dhiibamanii biyya ba'anii ni beekna jettanii jirtu. Waraanni kun yakki inni godhe jira uummanni nu saamiin jedhee qotiyyoo keenya mararaan jala qalatan jedhee wanti uummanni himate jira. Maaliif waraana kanatti waraana adda bilisummaa Oromoo kanatti waraana ajajuun barbaachise mootummaan? Ijoolleen kun homaa siin goone uummata keessa jirrasi homaa siin balleessine uummatuma wajjin jiranii tan kana godhu warra duratti biyya saamaan oole warra duratti biyya baddalaan oole warra biyya tokkosaan oole warra biyya dabaddabsiisan oole warra biyya ajjeechisaan ooletu adda bilisummaa Oromoo kun hooduutti dhufe hooseenetu biyya kana qabaate nuun tolu hanna keenya kana tan duraan hanni san ta biyya baddasan saaxila baasatan jedhan sodaa akkasii waan qabaniif olola adda addaa irratti kaasanii rakkoo akka uumamee to'e rakkoo kanaan immoo umurii dheeraa akka jiraachuu barbaadanii warri kanaan dura achii xaxaaman warra akkasiitti xaxaaman. Kanaaf waraana adda bilisummaa Oromoo yakki godhe hin jiru yakkamtootatu yakka isaanii kana garasitti dhoobee waan isa fakkeessee as nutti dhiyeessaa jiraadha kan jechaa. Akkasii likkuma isaantu rakkina ofii ganatti dhoobee to'ii irraa olee wanta isaan hin hojjenne olola irraa olee barreessanii to'ii kana godhan garuu amma nuyi Oromiyaa keessatti warri amannee to'ii bu'aa gaarii fuudhan adda bilisummaa Oromoo wajjin kafaa wajjin jennee to'atan eeggannu obbo Lammaa Dooktar Abiy numa keessaa ba'anii turu numa keessa saba Oromoo keessaa ba'anii deebi'anii saba Oromoo waggaa walitti waraasisan maal fakkaata kun? Maal jaarsolii qabna nuyi? Aadaa qabna nuyi?
hayyuu qabnanii biyya araara kaanuu fakkeenya tan taanuu fi sistema gadaatiin Oromoodha tan alamiidhaafuu fakkeenya ta'u. Maaliif kun nurratti eeyyama? Biyyi maaliif hin gaafatamne? Jaarsi maaliif hin gaafatamne? Ta'anii too'ii maaliif hin tirraadhare? Poolitikaa paartiinis ta'ee maaliif haasa'anii walii galanii too'ii biyya tana fuulduratti ceesisuu maaliif hin dandeenye? Oromoo maalitti Oromoo maal balleesse? Kallattii meeqan ta'u waraanni irratti banamu. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa immoo diina waraanuu miti nu waraanaa jira. Amma nu fixaa jira. Bakka adda addaatti nu fixaa jira. Diina fi firallee addaan hin dhayyaatu cifcafaadha walfaan nu fixaa jira. Maaliif humna qe'ee keenyatti maaliif humna dirree keenyatti Oromiyaan dirree eegumsaa dirree waraanamaa taati. Hayyuun keenya iddoo jiru nu keessaa iddoo ba'ee xaqilaa ministeerri iddoo nu keessaa ba'ee jiru Oromiyaan keessaa pirezidentiin iddoo jiru maaliif akkaan hojjetan. Amma waa'ee keessan akka dubbatanitti komii kana bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii lammaatti himuudhaaf akka dhuftanii wanti sun immoo akka milkoofne kan na himanii. Gama biraatiin sadarkaa aanaatti waraanni achi qubatee jiru kun nurraa ka'u yookiin waraanni mootummaan achitti ramadee jiru kun nurraa ka'u jettanii hawaasa wajjin mari'attanii ta'u bulchaa aanaatti wanti hin jira. Jenneerra hawaasni isaarraa jaarsoliin bakka jiru hundumtuu waraanni nurraa ka'uchaa jira. Bulchaa aanaattis kan fedhii isaatiin miti waraana kan barbaanne sirumaa itti gaman malee. Bulchaa aanaattis waraanni maaltu eeyyamee jedhee dubbateera. Itti gaman. Maaf galchedhani federaalaan numarraa kana malee hunduu wanni jiru karaa hundumaanuu bu'aa jirra kan ammoo mootummaan beekee too'i nurraa salphisuu danda'u. Kanuma wal qabatee waraanni mootummaan naannoo sanitti ajaje kun waggaa dhufee isin gidduu qubatu akka maamiltoota biyyaatitti isin dubbisee waliigaltee keessaniin qubate moo hundumaan dhufee isin gidduu qubate? Sirma nagarreetan hedduu seenii qubate malee waliigaltees nagarree nu sin dubbise tanuma seenii qubate. Kanaaf komii kana dhuftanii asitti himachuudhaaf yaaltanii jirtu asii immoo qaama isin dubbisu qaama abbaa kanaa isin hin jedhu akka dhabdan amma isaan dubbatanii jiru. Kanattaan isin maal gochuu yaaddan immoo maaltu dhufattanii yaaddu? Wanni nuyi yaadnu kanattaan setooyi atattamaan paartiileen warri siyaasaa warri walii galaniitu Eertiraadhaa dhufan otoo Abbo Daawutii fi akkasuma Dooktar Abiyyi Ato Lammaan mari'ataniitu mari'an akka fixan. Keessattuu hayyoota keenya wajjin jaarsolii biyyaa wajjin kallattii kamitti deemna akkamitti tokko taanee akkamitti injifanna olaantummaa keenya akkamitti arganna Oromoon biyyan bulchu kan jedhan san keessa maa seenna Oromoo silaan tokkuma walitti deebinee maa wal nyaannadhanii to'i jaarsolii biyyaallee osoo gaafatan irratti haasa'anii bakka tokkotti walitti deebi'anii to'i biyya kana nagaa akka godhaniitan barbaadamu. Maal hafee waan xiqqoo seen wanni itti dabaluu barbaada. Warri amma jaarsolii dheedhanii isaa waaman kun warri miseensa TPLF kaleessa OPDO kaleessa turasa isaan qofa waaman. Maaliif qadaan isaanii kun akka buqqaaniif. Inni gareen jijjiiraman barbaanne achi keessa waan jiruuf jaarsi biyyaa hannu uummata biratti dhaga'ama qabu fudhatama qabu. Dhaaba san miseensa dhaaba sanii ala ta'e wajjin mari'atee to'ee rakkoo achitti uumamu deemu kan atattamaan mootummaan akka furmaatatti kennu barbaanna. Maaliif garee tokko qofarraa bu'aa fudhatame gareen tokko moo waan biraati. Osoo nama biraatti dabalamee jiraate dhugaaniif sobni dharri jiru adda baafachuudha qaba. Kanaaf wanni nuti adaraa jechaatee jiru mootummaadhaanis rakkoon uummata keenya kana keessatti uumamu deemu kan odoo uumamin akka nurraa dhaabdan waan jechaatee jiru. Hedduu galatoomaa yaada nutti kennitaniif ulfaadha. Seenis galatoomaa. Egaa daawwattoota keenya qophiin addaa komii dhiyeeffannaa jiraattota aanaa kuyyuu godhamamee jira. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.